Ashamar kafune akam durtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kanaa horni miidiyaa irratti kan isinitti himu allalisaa dhaabati. Poolisiin bulchiinsaa magaalaa Finfinnee sakatta'insa seeraa hordoffii taasisuuf qophaa'aa jiraachuu beeksise. Waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinnee ibsa baaseenis sakatta'insa seera qabeessa kutaalee magaalittii adda addaatti gaggeessuuf qophaa'aa jiraachuu beeksiseetii jira. Milkaa'ina hojii nageenya kanaafis uummanni tumsa isaa akka itti fufuufis kan gaafate waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinnee yakkamoota nageenyaa fi tasgabbii magaalichaaf balaa ta'an ilaalchisee yaada waajjira muummee irraa dhiyaateen fi eeruu argate irratti hundaa'uun tarkaanfii fudhachuu fi shakkamtoota to'annoo jala oolchuufis hordoffii fi sakatta'insa cimaa gaggeessuufis qophaa'uu himeetii jira. Yakkamoota ciccimoo adda bahan keessaa daldalli meeshaalee waraanaa, dabarsa nama seeraan alaa fi maallaqaanis ni argamu jedhameetii jira. Ajandaawwan ijoo marii biyyaalessaa sadarkaa federaalaattis mari'attoonni dhiyeeffatan keessaa dhimmoonni heera mootummaa fooyyessuu, naannolee diiguu, mootummaa gonfoo ijaaruu, dhimma alaabaa, dhimma amantaa, dhimma afaanii, dhimma qaama miidhamtootaa, dhimma ulaa galaanaa fi dippiloomaasii ta'us ibsameetii jira. Sirna ajandaa marii adda baasuun sadarkaa federaalaattis namoota bebbeekamoon abbootii amantaa, dhaabbilee siivilii fi kanneen biroo hirmaachise magaalaa Finfinneetti adeemsifuun dhimmoonni mirgoota sabootaa dhiibamee fi kanneen biroo kaa'amuunis dhagahameetii jira. Godina Baalee Bahaa Aanaa Seewwannaatti buufanni fayyaa aanichaa tajaajilaan ala ta'uu raagaan viidiyoo arganne ni mul'isa. Akka raagaan viidiyoo mul'isitus buufanni fayyaa Aanaa Seewwannaa manca'uun tajaajila ala ta'ee jira. Buufatichis suphaa fi kunuunsa dhabuun tajaajila kennuu erga dhaabee bubbuluu kan himanii jiraattonni qaamni dhimmi ilaallatus furmaata laachuu hin dandeenye jedhanii. Dhaabbatichis ambulaansiin bakkuma dhaabbatetti gommaan irraa yaa'uun margaan liqimfamuu jiraachuun viidiyoonis ni mul'isa. Kutaa ciisichaa, kutaa kaardii, kutaa daa'imman dabalatee guutuun buufatichaa manca'uun tajaajilan ala ta'ee jiraas jedhameetii jira. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waldaan gurmaa'anii lafti mana jireenyaa kennamee fi amma irraa fudhatamaa jiraachuus himaniitii jiru. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee hojjetanii fi kanneen biroo 262 bara 2008 bulchiinsa magaalaa Shagar kutaa magaalaa Galaan Aanaa Dooddee jedhamutti lafti mana jireenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennamuufiinis ni yaadatama. Hojjettoonni kun yeroo lafa kana fudhatanis kaffaltii beenyaa fi liizii jedhanii birrii 38 fi 700 kaffalanii fudhachuu himuun kanneen keessaa hojjettoonni 125 ol mana jireenyaa irratti ijaarratanii erga keessa jiraachuu eegalanii waggaa 4 ol ta'us ibsameetii jira. Oduu biyya alaatiin. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi michuun isaanii dureessi Ileen Maaksen wal dhabanii jedhame. Pirezidaantiin Tiraamp yeroo duula na filadhaa taasisaa turanittis maallaqa guddaa ramaduun duula na filadhaa Tiraamp kan deeggaraa ture dureessi abbaa qabeenyaa warshaa konkolaataa oomishuu Tilaan abbaan qabeenyaa fi abbaa kaampaaniiwwan hedduu Ileen Maaksen erga Tiraamp injifatanii boodas harka mirgaa Tiraamp ture jedhame. Michummaan isaanii kun yeroo dheeraa deemuu hin dandeenyes jedhameetii jira. Inuma tibbana marsaalee hawaasaa irrattis wal qoccoollaa jiraachuunis dhagahamaatii jira. Tiraamp waliigaltee hojii Maaksen mootummaa federaalaa waliinis qabu waliigaltee daldalaa SpaceX hedduu dhiiga ta'ee adda kutuufis dhaadataniiru jedhameetii jira. Gaazexeessonni idil addunyaa waan Gaazaatti ta'u akka seenanii hin gabaasne dhorkuun dhugaa awwaaluudha jedhe UN. UN akka jedhuttis ugurri gaazexeessota idil addunyaa gara naannawaa sanaa akka hin seenne taasisu dhugaa gabaasuun dhorkuudhaas jedheetii jira. Kanaafis ammallee Gaazaa keessattis wanti raawwatamaa jiru hedduu ifa hin baane jechuunis komateetii jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaa kanan gammaatti daawwattoota ture. Oduu gaggabaaboo torban kanaa horni miidiyaa irratti isinitti himaa kan ture allalisaa dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbanii hanga walitti deebinutti immoo qophiilee horni miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.